Kabajamtoota daawwattoota keenya ifti wajjin bifatanaan isin godhaa jirra. Reefum tana kajalaa badi maaliif hin barbaadin jeetiin hin jira yaa jaalallee kiyya kan hin barbaadu jettee jirti harkatti moonii dhabdi isiniif hin gaafadha. Mee reefu gaa yaa jaalallee kiyya kan hin barbaadu jalqaba badeet ture barbaaddee harkatti makam ture? In harkanne. Cinqamee yaada kee taanaaf hin baay'ee barbaacha kee. Cinqamee yaada kee taanaaf hin baay'ee barbaacha kee. Si gadi laakkeessu guyyaan harkaa buute. Magantaan hin jirtu dubbii yeroo dhumte onneen kulkaa baate. Yaa salaam magantaan hin jirtu dubbii. Iccitii tan maan qabatin ati? Bakka tanaan dogongore laal. Kaabar gaafan harka buute magantaan hin jirtu dubbii yeroo dhumte. Sanumaafuu na dheesse. Dhaga'uun dhabu tanuma dhageesse. Sanuma dhageena baqatee aboo arra naa galtee amayiraa keenya dubbiin tun. Amma bikka tana jijjiirtee irra deebitee yaamu qabda. Taanaaf hin baay'ee barbaacha kee. Cinqamee yaada kee. Taanaaf hin baay'ee barbaacha kee. Godaatii seentu suma jalaan seenaa. Middamee jaalala wana kusii jala kobee qiinaa. Cinqamee yaada kee. Taanaaf hin baay'ee barbaacha kee. Cinqamee yaada kee. Taanaaf hin baay'ee barbaacha kee. Godaatii seentu suma jalaan seenaa. Warapi male awasin taradu ya jalale ya berbadu anjiri bedebi khususia onen pamidam bedura manadu ale ya warapi male awasin taradu. Biar sidak kabe. Waatana qofaa miti gaa jaalala tana keessatti waa hedduu daddabarsaa turte garba jaalalaa nu daawwisaa jirta. Haamanii suuta haamanii yaa shashtiitiyyaa. Amanii cita amanii yaa shaggaa kiyyaa. Sambalee ta'ol kuusanii. Yamani sinawamani ya kashtiqiyai waluma numogasani nafisi waljalate numa beqani gammachu dawso wali ifunu disani mali dufani sen jiddu sen mo maltu ture ana bijalalle khisan jiddu hasida bayate tole duumi raadis adawin tunu jiddu bayate na bisadanu basu dabiyalte ana fi isai fi fu jalalti halka yo dukanale arka ijati walarku wali debu ko khayro takkat galgalalle golgolawle dallawmal qottu balbalumaran ijumani silale debiya je ya lukana ana isa arketu mol debiye irriballe yo rafa ijumani le arke ol debu gabu kan khana asinu jiddu dawata na iman ka warratti daru nangalle heddu bakka sanin salal heddu da wonni heddu na imani warqiyati walle nu khanamni jalatu khana seddudan jaladdan sani siga malitin bi khansa diratana namun ma jalata siga yabo jalalti sani tumbete isan heddu jalalan jechuudha jalala heddu qabawan teef jechani sakaste tumanka yeroni sakana gabbe laluudhaaf fedhu kanarratti
nahi man jeetiin dhodhokachaatiin sossodaachaa gaaddisa mukaa faa jala daddaadhee akka kottee namni sin dhageenye akka namni nan dhageenye kaa'u deebi'anii warra kiyya kanan nahi man jeeti beeyte Hayyee. fuutattiin dhokadhee hugguma takkaan silaalaa gabbayii dhagaa bilbilli tunis dhuftee beeyte yeroo san ookiin gijjiree eegaa naa bilbilee kaayaa boo nookiyaa takkaan qabaa wani Aya. bilbilee tammaa yaaboo suutuma gabbee hugguma takkaan silaalamaan jee Hayyee. anis sarkuuniin fedhaa miire hugguma takkaan akka gabbayee laala jee yeroon akkanatti gaggaragalu Tole. isumaan guutaa lusan ol deebi'anii bakka ati irraa dhufte si agarree hanqumaa nan dubbisee ol deebi'e sanitti. Waa warri qiyyatti manillee beeyne yeroo san si agarree bakka ati irraa dhufte laaltee waan dhufteef siif nanaan jeenii mire yaaboo yeruma saniin isa bilbile na harkan gaayin jeen kaa jaalallee qiyya saniin kuno na himaniin jeen dhiisi bakka waan takkallee fidaniiti humaan fidanii sabtu sannaa jee gaaguuta akkamee. Ibtuutu ibsituu taajuma sarsi. yaa ifaa galgalaa jee. Dukkanallee Deemtuu yoomiin si wallaalaa. Anis keetii ati tiyyaanaaf si uume warra nu naanneessu rabbiin hin shukkuume jeela achi warra deddeemu sanfirraa abaaruu keenya nuti. Daweetuma Musaa ayyoon si waldhabee bineensa nayyuusaa jaalachuu keenya murree alaabee. Mawan nundai tae diadele Ibsitu ya ifa gulgula Dukana ledemtu yomin si walala Ani khediatis tiya nafsi ume Waranu nanesu Rabbini shukume Warke bala Musa Dayetu mambusa Ayon si waldhabee bineensa nayyuusaa. Fakkaata kondabu hindabu anis kani waliin jiraadhu. Yaa salaam. Duraan na irkiiftee akka koree karraa teenya wal dabartee ijaan hirinarraa jalqaba namite hankana bochifte atis boohitaraa na biratti kollee ayaanan bifanne duyda galiinarraa eegaa gaafaan isa jaaladhu san inni gaafa sarreen an jaalatuu mitiiree isa dhabee bar gaafa san Miira gaafas barreessiteen sanii nutti himame akka jarrattee barreessite san akkami barreessite? eegaa jaalallee kiyya kan maana kaan isa jaaladhu kanaatu Tole. na duuba tabiroo fuudhee janii naa himan beeyte Taasiimte turis tajaabaata akkami? yaaboo hirimatiyya dhuftee mudhii na kuttee baranumaa akka taa'u jiru kana way bar gurbaana tajaalattis jalaa fuudhee jettee jeetiin iyye yeroo nan iyye dilmachuun na dhufte ollaan maaltu maal ta'e na yaaboo bar ifaan na qabee gir na godhee godaan na tumee asiin na dhee je akkam jeetiin maree waan sababan uummadhe laal. Ifaan si qabe jaalalaa jaalalleen kee hermuu dhageessa kana. Kanaatu mudhii na kute malee ifaan na qabees waan jiru mee eessa si qabe mee akkam si godhe kara mana yaalaa si of nuure ifaan dhiiga si miidhee si godhee kara mana yaalaa si of nu jaa amma na yaalaa dhibee mana yaalaa na geessanii fi waan jira lakkii mee nan geessina bakka si qabe mee nu garsiis mee harka si aga mallattoo lakkii mee nan tuqinaa xiqqishu manciisaa mee yaa isin jeetiin firraa dhorkee naan anumaa Akkuma qabamteen dhageessin ijin sarara dhaabe. akkumaan dhageeniin iyyensarra dhaabe Dirmachuunis si qajeelte. dirmachuun akka ceelte kaa iyyensa dirmachuun duuba jiraa mire Maal dhageessa maal taate jennaan ifaan na qabee. ifaan na qabeedha kaa ifaan asiin na girgizee na godhu gidaara kanaan na dhahee goda kanaan na dhahee barna nan bifne akkasin lafa na gadhiisee hin jeen Yaa awwaamchiyyoon saniis waasi nan bifne. waan nan bifne hiriyaan tiyya sangaa waa tanallee miti Kenillee waasirra hin jiru yeroo sanaa dhangise suni. sumaasota akkasina goote sayyaaboo Oosiidhaan. allah way waan nan bifne ati Waasi nan bifne. Yeroo san duuba qaala'uma kee fudhattee gatteesse. qaalamuma kiyya iyyensa san kaama namni dhufee narra mureemi akkaan iyyeetillee firraan baafne silaa otoo kiyyaa eegan isa dhabe iyyee firraa baasuun fedhaami dirmachuun na keessa caccabsitee mire amma rifaatuu lama rifadhee udaranuutu na dhaga'uu isaanii saniis ni rifadhe laal anaa dhibee tanaa iyyee wanni tun iyyeensi kun kanamatti himatuun taane waan ta'eef jecha na dhaga'uun isaaniitis na rifachiifte mas
achirraa hin gattaa egaa laal dafeetiin qalamaa kiyya fudhadhee dafee daftara gaagama duubaa gara galcheetiin itti seene hanqaan si jaaladhu eega mee miira sanii nutti himi. hanqaan si jaaladhu khabir jaalachuullee baadhu fakkaataa koon dhabuunis kan waliin jiraadhu jeetiin barreesse imimmaaniin hin barreesse imimmaaniin hin barreesse meera deebi jechuun chullee baadhu ani waliin jiraadhu amma una bochisuuf deemta akkamatti dubbii san gisee yaadadhe malee imimmaaniin na qabaattu madhiisi beeti. Hai duuba yeroo san maatiin kee amma hanti namni si kan irraa warra bu'uudhaa barreessu si harkeen jiru. Ayiniin dhokadhaa bar yeroo san. Si deebisa. Sirba keessatti haa uummata Oromoo namni isaan dura gadaa baaseen jiru hajuu tokko mee daawwattoota keenya biraan ga'e. Oromoo jalqabe sirna walqixxummaa gaddisa waalabaa osoo ittiin bulin tokkoon ilma namaa jireenya jalqabaa kan mudate dhibbaa. Saba Oromoo miidhaan kee roorroon kee na dorkee hirriba lammi na dorkee hirriba heeraa ilmoo namaa addaani nan bifne beeylaadafne tumtee lafa keeysee addaani nan bifne hayyuu sin daganne hayyuu qara duraa seenaan sin daganne nusuuman dhaadanne duraa seenaan sin daganne nusuuman. Ni qaama miidhamtoota waggaadhaan jira ayyaanni kun gaanii kabajamaa sirba kee kana yookaan ati sirba kee anuu silaa qilleensa irratti argaa ati mee takka ayyaana qaama miidhamtoota kanarratti hirmaattee ni beekta? Hirmaadheen beeku waan takka tiivumattiin ilaalu jira malee yeroo namni sirbuun sagaleen tiyyumaan hin dhagaa sagalee tiisa jawsan irratti fayyaan faaya jaanii ni afeerratanii garuu namni sirba saniin dhiyaatee sirbuuf madaraka irratti ijoolluma baandii keessaa fa'aa jechuudha warreen leenjii sagalee sirba namaa sirban kanuma yaammatan guyyaatti konsertii qaban achirratti jechuudha afeerraa isaanii sirboota kiyyaa raawwatan. Angaru achumaan jira guyyaa takkallee namni na yaamee na dhiyeessee sin jiru akka biyyoolessatti illee ayyaana qaama miidhamaa kabajaa akka jiran TV irra sagantaa labsii yeroo baasan illee ni dhagaa guyyaa takka ati isiisanii jee nama na gaafatee na dhiyeesse illee nagarree anamma YouTube irraa sirba kiyya YouTube irraa gabbuufadheetumaan saantima kiyyaan fayyadamaa jira yaaboo bakka waan takkallee kunoo akkuma fedhan godhaniituma kiliippiillee irratti hojjetanii akkuma fedhani sirboota kiyya san osoon an jiru anarra bifaan jijjiiramullee lubbuudhaan nin jira garuu kun akkana keessaan jira. Mee sirba kanarraati hanqa fayyadamte waan fayyadamte ni qabda hanqa baaftee kana keessa? Waan takka waan hin fayyadamin qabu. An gaafa jalqabaallee gaafaan hojjedhu san waan takka waan hin kafaltii istiidiyoo kafalee jechuudha hawwii hamilee ijoollummaati wajjin kaayyoon galma ga'ee gurra uummataa dhaqeetuma uummanni ittiin bu'aa raata jettuun hawwii qaba malee qarshii irraa akkasumattis ta'ee anillee waan hin harkadhee sin qabu duuchu qofa na godhee na gaggeessee abbaan mana muuziqaa madda walaabuu yeroo san keessatti baasiin an baasee unaan deebifnee waan takkan harkanne duwwaadhaan galeetillee karaa waajjiroota aadaaf turizimii aanaa fi godinattillee dhidhiyaadhee waajjiroonni aadaaf turizimiitillee hedduun gaafadhe itti deddeebi'ee hawwuma xiyya tana firraa baasuuf jaariidha wanni tun walleen tun jaariidha guyyaa jaariin na qabdee dhaqeetiin firraa baasa jeetuma aboo meeshaaluma wajjin qofa waliin na dhiyeessa meeshaaluma qofa harkachuudhaan qabaa kafaltaa takkan barbaadu bu'aa takka isinirraa barbaadu osoo hin ta'in fedhii sammuu xiyyaa guuttachuudhaaf meeshaalee hojii wal harkattuun hamilee xiyya kanaa taatu irratti hundaa'ee sammuu xiyya firiina godhuudhaaf hamilee harkachuuf meeshaalee muuziqaadhaan jirti waajjiroota aadaaf turizimii arra warreen sirboota namaa sirban achirra jechuudha mindaanii hojjechaa jiran warreen dandeettii hanga kiyya takka hin qabne annama ijoollee guyyaa isaan konferansii tokko qopheeffatanii arraan tana gad dhiyeeffatuu deeman warreen sirba namaa edena jechuudha yaalii godhee boruurrattiin gabbaa'uuf torbee meeqa ji'a meeqa assaayimantiitti kannanii leenjii irra godhanii sirboota namaa sirbuudhaaf qophii sanirra gadiin baansan an arraan tana qophii boru ganama waan isaan hojjetu deemantu qopheessee osoon ittiin dhiyaatuu danda'uutiin sammuu xiyya bakkatti dhabee kufee hafee karaa waajjiroota aadaaf turizimiitiinis furmaataan dhabee arrammoo achirraa godina kiyyarraa ka'ee dhufe as Oromiyaa guddoo keessaan dhufe akka qaamni mootummaatillee na dhagahu waajjiroonni aadaaf turizimiitillee akka na dhagaan karaa kallattii jiruun qophiilee adda addaatirrattillee akka na afeeran akka na yaaman karaa miidiyaattillee fedhii guddoodhaan qaba dandeettii sammuu niin qaba abdiin ifirraa qaba ejjedheetillee ejjennoo jeetiin abdii ifirraa qaba arra bifti tiyyallee na jijjiiramtu sammuun tiyya na jijjiiramne
sammuu bifa xiyya na laalee warreen arraan tana balfa bifa qaama kiyyaa laalanii balfanis akkuma fedha isaanitti haa ta'uuf garuutu sammuu bal'iseeti yaada jazeen nuqqatee abbaan fakkaatu jaan alallee alagaadhaa gaafa narraa afaan godhatte qaamni kiyyallee numa fayyajii abdii qaba garuu sammuu fayyana qabdii an sammuu xiyya irratti hundaa'e akkasii yoo rabbi jee. Mee waan si gaddisiisaa jireenya keessatti haala addaatiin yeroo taqqallee si keessaan banne tan namni inni irraa barata jettu mee nutti himi. Fayyaa dhabuu kiyyarra hedduu jechuudha akkaataan qaama kiyya itti miidhamee itti akka mataa kiyyaatitti wanni na rakkisaa jiru kaniin nama gargaarsifadhullee dhabee qaama karaa mana yaalaatillee kaniin itti dhiyaadhee itti gargaarsifadhu humnatti dhabe jechuudha. Hedduu wanni gaddanattee jechuudha miila kiyya kanarratti jechuudha hedduu wanni dirmachuu guddoon jechuudha karaa mana yaalaatiin illee ta'ee deeggarsaan an barbaadu miila kiyya kanarra jechuudha. Wanti ni an duraan fayyadamaa jiru yeroo dheertuuf jechuudha an takka godhamee jiru mana yaalaa san yeroo dheertu raayisiin fayyadamin gara waggaa 10 siqeetiin jira. Kanaafuu amma yoomna jalaa caphee jechuudha. Akkaan itti ol ka'u na kutaa miila kiyya tokkichaan ejjedhoo jiru kanaawu jechuudha waan ittiin fayyadamaa jirutu jira. Sunuu na jalaa dhumatee jira. Dandeettii an itti dhabee hedduu wallaahi dhuguma kiyyaa barkuu waan na gaddisiisurraa hedduu bakka akkasi miila kiyyaa kanarratti ulfaatina guddaan narra mudatee jira. Jireenyaanis